Hadi? Aneen? Maamara kana hoyo. Kutta sama itu. Nabeete Fayyitee jirtiin jeeba. Maadura sin beeku. daawwattoota hordoftoota keenya gammanne gammada. Qotu ijoollee bira dhaqee. Haa isaa dhumee naa beeku. Gamana dhaynee dhufna haa ganda tokko. Maayini. Maayini. Mana ganda keenyaa tokko dhaynee dhufna hin beektu. Kun manni keeti yaa. Isa kana ni beektu kana si gaafattee. Ijoollee bira dhaqee ijoollee bira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota koo Oromoo uummata jaalalaa uummata kabajaa fayyaa jirtu baga jiraattan daawwattoota hordoftoota keenya har'a akkuma fuula keeyyaarraa arkitan xiqqoo gammadeetiin jira. Maaliif hin gammade? Har'a namittiin maallaqaas walitti funaannee anaabisii walitti daballee doolaarii 800 guunnee itti kennee geessi jedheen saadaa fuutee kutte jalaan deeme iddoo isaan seenan hamma mana namicha siirii hidhutti jala deemeen yeroo isaan balbala ol seenan namoonni ni baay'atu jirti jala akkasitti deebi'ee daawwattoota hordoftoota keenya yoo waan biraatti hojjetan jechuun keessa waan hin oolleef viidiyoo isin maraa jira. Yoo isaan waatti hojjetan mana bareetiin jira. Qabsiisuus nan danda'a. Namichi immoo mootummaa hundaa wal beeka. Namichi yoo biraadha kun. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya du'aa itti godhaa. Siifaa fayyisu jedhaa. Arra gammachuun isin jedha gammachuu. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya waan baay'ee wajjin arkuu teenya hamma xumura viidiyoo keenyatti akka isin nu faana turtan abdii isinirraa qabnaa. Kaameeraa dhaamseen hamma isaan dhufanitti taa'ee eegaa bilbila yoo itti bilbila isin kaasanii miiseejii yoo itti barreessee isin deebisanii arra haati manaa fayyuuf deemti kaa. Kanaaf kaameeraa cufeetiin eegaa nu faana turaa. daawwattoota hordoftoota keenya dhufanii jiranii fuula dhadha'anii jiranii Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Taa'ota. Hotsaate taa'e. Fayyitee isaanii Salaam fayyitee gaa'e. irraa isiftee Irraa hiitee. fuula kun dursa qaqqabatte gaafa Mataan dhukkubetti xiqqoo malee. amma viidiyoo maru jiraati kaameeraa keessaa baatu kolaas. Viidiyoo maal maftare kan? Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo saadaan dhuftee jirti irraa hiikamee jira wanni isinitti hojjatte galatoomiin isin wata naannoo galatoomiin jaa. Saada. Dadhabbii qabdi barammaati viidiyoo musaa kana maa horadda? Qoy kan hin gaafadha. Ani sirraa waraabna viidiyoodha. Saadi. Daawwattoota hordoftoota keenya gammanne gammada kunoo na jalaa jette duraan akkamatti ija baaftee sa'idii malee dura waan namatti dubbattus hin jiru. Amma fayyitee bara. Mee kootu ijoollee bira dhaqee. Kunoo maal immoo wanni isiin harka godhattu kun? No qalama siin jettee hin dakkoota. Maal? Fayyitee? Maal jedhee? Wata kan taane? Fayyiteen siin jebar fayyitee jirti. Akkam fayyitee? Fayyitee jirti ammoo waan taatee hin beektu waan kana duraa takka si naaseen. Dhageessee? Amma dhiyeessu. Hanga sirriitti fayyituu waa takka si naaseen. Sirrii fayyitutti. Egaa yaani amma fayyuu Niin fayyisattee waan danda'an? fayyuu fayyitee bar. Yaani waan duraan itti naasa irree waan taatee hin beektu amni siin maaliin teessiin jettan maali? Kutta sama itu. La kunoo daawwattoota hordoftoota keenya dubbattee jirti kunoo narraa gattaa'ii naan jirti. Aneen? Maamara kana hoyo. Aneen jannunu lagi. Yoo dheeraa. Hayee? Asumaa hin beektu seeteetti. Na beekama. Fayyitee jirtiin jeeba. Maadura sin beeku. Daawwattoota hordoftoota keenya akka namarraa fe'ee taate uffata akka kamiin uffadhe maal?
Reeyyan gaafate. Ijoollee ta'uu ni beektaa? Rayyaanuu ni beeka. Kama ijoollee jira. Na ijoollee bira dhaqee. Maali? Amma biraan dhufu ijoollee bira. Gammannee gammadaa jeefan ishee daawwattoota hunduu keenya kun osaadhaan fayyite Maaliin jira? afaan nagaa na dubbatte humaan taane duraanis humaan taane waa takka illee waan taate hin qabdu. Dhiis gammata maali gaafin jiruun jiru. Amma zaaraa isaa dhumee naaf eegsi. Nuti immoo gamana dhaynee dhufna haa ganda tokko. Maneenyi. Hmm? Maneenyi jiru. Mana ganda keenyaa tokko dhaynee dhufna hin beektu. Kun manni keeti yaa. Isa kana ni beektu kana si gaafatte. Wayi. Ijoollee bira dhaqama ijoollee bira. Jala deemee kan deemu daawwattoota keenya. Hordoftootaaf daawwattoota keenya yaaddoon akka itti gammade argitanii alhamdulillah sa'aadaalleen fayyitee yaaddoon jala kutee jira laaluudhaaf akka sirriitti fayyitee akka kaan hedduu gammadee jira anuu hedduun gammadee sa'aadaan fayyutti anuu hedduu takkaan gammadee kunuuga alhamdulillah arra fayyitee jirti sa'aadaalleen bakki waan dila kana hunda waan taate kana hunda irraa quban qabdu yoo ganaagaa viidiyoo faa laaltee wanti jetti malee ammaaf waa takka irraa quban qabdu akka nama rafee ka'eeti. Alhamdulillah fayyite gaa hordoftoota daawwattoota keenya isinilleen dhiifama naa godhaa. Maallaqa illee yaaddoon doolaara 300 qofan akkannee doolaara 500 liqii fuudheetiin namarraa jechuu geessee bakka tana doolaara 300 qofan akkannee doolaara 500 anaatu liqii fuudhee namarraa jechuu itti guutee geessee irraa hiisisee anis kun ogaa cinqame garuu alhamdulillah irraa hiisiseetiin jira. Bakka feetee fuudhii nama feetirraa fuudhii liqii fuudhiiti. Itti guutii akkasitti geessi irraa hiisisi anaatti kannaanaan jee garuu ammamee inni si jala chokotee gizee dhufe nin gaafadha maallaqa sangaa fidiin jaanii yoon akkanne yoo kan nu baases garuu annumaan dhiisa. Hayyee. Siqaachina jira. Har'a gammachuu qabda. Gammachuu qabda. Daawwattoota hordoftoota keenya akkanatti ijoollee hammattee isiin kaa waan balleessiteef hin beektu waan taateef hin beektu ijoollee qofaatiitu. Mama keenya jettee ijoolleen akkana dhungatu jirti. Hedduu takkaan gammada daawwattoota keenya isinillee baay'ee takka galatoomaadha. Isin jaalannaa, isin kabajnaa. Yaaddoo. Amma kun isinis fayyitee miti walumaanuu gammanne anis atis. Kanaafuu maallaqa san fidigamee firaan kan maafi uummata san. Amma maallaqa fattare. Ittiin kannaa jettee miree. Jechuun amma isaan fudhate ammumaa bara. Amma isaan fudhate kanna. Hin qabdu jechuudha. Amma isaan fudhate. Hayyee yoom ji'a irratti hin qabu. Yoo miree. Ji'a kaan yoo ta'e walitti fuffunaanee si kennuu danda'a. Amma gammachuun guddaan isiin fayyuudha. San dhugaa. Liqaa namaa katitti galte sirraan kafala rakkoo hin jiru. Taate. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya baay'ee takka gammannee akkamitti raayisiisitti dabalamu. Namicha maallaqa itti geessitin irraa hiiki jeenka namichi maallaqa agarraan hiikuu wayii isa dhiba akkuma hidhatti hiika. Irraa hiike egaa waatti qaqqara'eetuma irraa hiike ani. Bira ollee ixeemoo makarafoonatti qaree. Laa makarafoona malee isa biratti ol hin na'in. Makarafoonatti qaree. Aywa. Malee isaan argam bari isa ijaan hin argamu. Isa ijaan hin argamu. Mee kun uummata daawwattootatti dubbadhu fayyitee jirti. Waan akkasiiti. Waan akkanaati. Qeetti dubbadhu kun daawwattootatti. Daawwattootatti dubbadheen jira bargaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kun ogaa fayyitee jirtan akkuma isinuu agartanii amma boodas arguuf jiraattanii egaa akkaasii akkattuu geessee namichatti geessee namichis maallaqa isaa argannaan irraa hiikee jira alhamdulillah akkasii wanni biraa maaltu jira. Daawwattoota hordoftoota keenya fayyaan dhawaataa jettee Oromoon amma anumaa'uu na beektee jirti. Ijoollees beektee sirraa na fiddee jetteen. Anumaanuu masjaaraa eessa dhayinee seenaan jettee. Ijoollees beektee jirti isiin kan duraa quban qabdu. Ijoolleetu beekamaa isii keessa turte malee isiin beekuu hin dandeenye. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya namoonni akkanatti waan akkanaa kana walirratti yaaddan dogoggora guddaadha kun. Kanaafuu waan akkanaa kun waan sirriitii miti. Oromoo wal jaaladhaa wal kabajaa malee waan akkanaa walitti hin hojjetinaa. Kutaa fi gandaan gosaan amantiin waliin qoodinaa yoo wal jaalattan daarektumaan nama gaafadhaa namni sun yoo si jaalatte wal fuudhuu dandeessu malee waan akkanaa kana jaalalaaf jecha namatti hojjechuun
sirrii miti. Kanaafis akka sirrii hin ta'in ni beekta irra deebi'ee sin gaafadhu. Kanaaf gammanni gammadaa jechuu barbaanneeti. Akkasii hordoftootaa fi daawwattoota keenya ga'an illeen hedduu takkan balleessee badii tiyesanis argee jechuu irraa iftuuba deebi'ee namni gaa balleessuun waanuma jiru akkattuu numa balleessanii waan badee takka immoo maaliif balleessitee hin jaan. Kanaafuu waan badii tiyya beekeetiin jira beekeetiin irraa ta'u badhee irraa iftuuba deebi'ee isiillee fayyisee. Kanaaf daawwattoota keenya baay'ee anallee na cinqiteeti. Namarraatti na baafte anillee isii tartumee cafaqee kaaraballee itti kaa'ee miila kanatti miila isii kana silaa kaalsiif irraa baaftee isin garsiifte namarraa addaan godhe jallisatti na si deebise. Kanaaf wanni akkanaa kun sirrii miti. Anillee baay'ee takka na cinqite atillee baay'ee takka cinqamte. Kanaaf har'a kan manneen jirra daawwattoota keenya. Wanni kanaa nutti hin deebi'inii kana booda isinleen haa galatamtuu jennee jirra. Mee wanni isin jechuu barbaaddes illee kuni viidiyoon ni gaan jennaan hin geenye dhaabinaan jette. Itti fufne. Aywa wanni hojjechuu barbaade hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa ani nama waan akkasiisanillee hojjetuu miti. Hojjedhe yoo namni hin dogoggorre hin jiru wanni takka gartee nama duraanuma taati na duraa taate. Kanaafuu hordoftoota keessanillee baay'ee natti aartanii hordoftoonni yaaddootillee hordoftoonni sa'aadaatillee hundi keessanuu baay'ee takka natti aartanii na arrabsaa na abaaraa maal jechaa turtanii hundaafuu dhiifaman isiniin jechuu barbaada. Maaliif dogoggora kiyya beekee irraa iftuuba deebee waan ta'eef jecha dhiifama akkanaa gootan hin barbaada. Egaa intala dhalaati dogoggoree jechuu jaalalaanis ta'u soobamee yookaan jaalalaan qabamee waan hin taane keessa galuu danda'a. Kanaafuu san hundaa'uu godheetiin jira. Sa'aadas dogoggoraan itti godheetiin jira. Amma immoo isiis irraa eekeetiin jira. Fayyitee jirti. Gaa namni hin dogoggorre hin jiru gizee meeqan irra deebi'ee isinitti himu jira. Kanaafuu dogoggoree dhiifama akkanaa gootan isin an obboleetti teessanii intala teessanii obboleetti teessanii waan feetannaan jechuu dandeessanii waan feetan yoo naan jettanillee gama kiyyaan dhiifama isinii godheetiin jira. Anis amma booda ittiin deebi'u waan akkanaa ittiin deebi'u deebi'i immoo bakka akkasittillee hin argamu. Kanaafuu dhiifama akkanaa gootan hin barbaada. Ani bakka sanillee gartee ana aaraan deemu jira saadaan na tuntee aaraan deemu jiru nama wahiitiin wal agarreetiin nama sanillee maqaa dha'uun barbaadu namni san bakka san nageesse ad bakka akkasii takkaa gurrattuu dhagee hin beeku yeroo saniif bakka kana dhaquu qabdaa jaanii ana aara san keessa jiru bakka san nageessanii waan kana godhuu danda'e. Kanaafuu waan akkanaa kun gaarii miti. Namni waan akkanaa gootanii fi waan akkanaa yaaddanilleen waan kana biraa fagaadhaa. Ani immoo amma booda bakka sanitti hin deebi'u waan akkasitti illee hin deebi'u. Namicha gartee nama qabee achi nageesse sanillee ammarraa kaasatiin biloog godhaa jechuun isan beeku inninis nan beeku jechuudha. Namicha siirii godhu sanillee gizuma mana isaati amma gabbaanu sa'aadaa fidee dhufu jiru kanaan biloog godhee isallee hin beeku achi nageesse illee hin beeku. Kanaafuu akkanatti akka kiyya kanatti hin shawwadaminaadha. A'uuzu billaahi min shayxaanir rajiim bakka akkasiisan rabbi nu geessini. Wanni akkasiisan illee qalbii keessa isin dhufte shayxaana itti galfadhaati sunnaa salaataa isinirraa fakkii jechuudha. Akkasii yoo jaalatamtanis yoo jibbamtanis bakka akkasiisan hin dhaqina. Akhiraa hin dhabina. Oromooti kan kaabaa tan kibbaa tan lixaa tan dhiyaa hundi keessanuu jechuudha. Guutumaan guututti ammas dhiifama naa godhaa irra deebi'een isin jira. Dhiifama naaf godhaa. Anaa isinii balleesse an intala teessanii ani obboleetti teessanii dhiifama naaf godhaa isin jecha jirti daawwattoota keenya. Kanaaf kaa Oromoon garaa bal'ataa dhiifama godhaa fi yoo isii walitti hin deebine jechuun isin barbaadan ture. Dhiifama naa gootan moo ganaa hanga ammatti naan goone. Dhiifama naa godha ammoo osoo isin arguu dhiifama naa godha. Akkasii hordoftootaaf daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaana gahan tura.